chemistry kutaa 10 part 3 da walitti deebinee jira. Part 3 mata duree 1.4 makeup of the nucleus. Nucleus in akkamitti kan makeup taate waliin laallachuu. At the end of this section you will be able to define wantoota kana godhuu qabdan describe makeup of the nucleus. Makeup ta'uu nucleus ibsuu danda'u, define atomic mass ibsuu danda'u, define isotope and calculate the relative atomic mass in the atomic mass of natural occurring isotope element. Akkasumas isotope ibsuu fi calculate godhuu uumamaan kan argaman isotope elementota relative mass jedhan jechuudha. Subatomic particle. Subatomic particle khaynuun proton, neutron, electron jechuudha. Isaan san malkatees keessatti waliin laallachuu. In 1919 Rutherford discovered that hydrogen nuclei or what we now call proton from when alpha particle strikes some of lighter elements such as nitrogen. Rutherford harakate hydrogen nuclei rakate jechuudha. Khayroon maantana nuti protein jennaan. Khanammoo kamitti ergate elementii kan nitrogen kanatti balaqqeessisuudhaan. Amma kana elementii jira kan nitrogen yeroo kana jidduutti immoo maaltu jira nucleus jira. Nucleus amma yeroo inni light jechuudha itti gadhiisu radiation lighting direct keessa dabre yeroo immoo nucleus dhufu deflect ta'e yeroo immoo bakka duwwaa dhufe direct keessa dabre jechuudha. Kana jechuun emission kun lighting inni gadhiisu kun radiation positive charge qaba. Nucleus keessa immoo protonii fi neutron jira. Neutralidha. Proton positive charge qaba. Yeroo kana nucleus positive charge dha jechuudha. Charging gadhiifame kun deflect ta'e sababa maaliif charge wal fakkaataan waan wal dhiibanii jechuudha. Yeroo kana inni nucleus akka jiraattu beekee jechuudha. Nucleus kana keessa positive charge jiraachuu akkatti argate jechuudha. A proton is nuclear particle having positive charge equal in magnitude to that of the electron. Proton positive charge isaa immoo positive charge isaa wal qixa jechuudha wajjin electron wajjin charge proton fi electron wal qixa jechuudha. A proton has a mass of mass protein equals to 1.6762 times 10 to the power of minus 27 kilogram. Mass in protein khana jechuudha, which about 1840 times the mass of electron. Mass idaan ammoo galagara. Proteinin mass idaan electroni 1840 caalaa jechuudha. Harka kanaan caalaa jechuudha. Harka 1840 massii electroni caala proteinin. The protein in nucleus give nucleus it is positive charge. Proteinin nucleus idhaaf maali positive charge jechuudha. Table takka keessatti compare the relative mass in the charge of the three subatomic particle. Relative mass fi charge subatomic particle sadeni compare goona jechuudha. Bakka keessatti note that AMU atomic mass unit standard atomic mass unit jama AMU kun which is equal to 1/12 the mass of atom of carbon. Amma isa kana bal'inaan gabatee kana sallalaa jechuudha. Property subatomic particle sadeni. Protonin actual mass isaa kana neutronitis kana electroni kana jechuudha. Yeroo kana actual mass isaanii protonin 1800 fi 40 caala electroni akka wal caalanii jechuudha. Protonii fi neutronin garuu wal fakkaataadha. Relative mass immoo protonii kana neutroni kana electroni kana jechuudha. Actual charge immoo isa kana isaan lamaanii wal qixa charge isaanii garaagarummaan jiru negative positive dha jechuudha. Inni kun immoo neutral dha hin qabu jechuudha. Relative charge immoo isa kana positive inni neutral isa kana immoo negative dha jechuudha. The atomic number Z of an
element equal the number of proton in the nucleus of each of its atoms. Atomic number in element ida walqita. Number proton fi atomic number fi number of proton walqita jechuudha. Atom hunda nucleus keessatti argamu jechuudha. All atom of a particular element have the same atomic number. In the each element has a different atomic number from that of any other element. Amma atomonni elementi tokko keessa jiran hundi isaanii the same atomic number qaban. Garuu immoo elementiin atomic number isaa garagaraa jechuudha. Elementiin tokko atomic number isaa kabira elementii biraa hundarraa garagara. Amma kana yeroo nitrogen fudhannu nitrogen atomota miiliyoonaan lakkaa'aman of keessaa qaba jechuudha. Xixiqqaa miiliyoonaan lakkaa'aman of keessaa qaba. Isaan kun hundinuu atomic number isaanii wal fakkaataadha jechuudha. Atomic number isaanii hundinuu kan miiliyoonaatu wal fakkaata. The total number of proton in the neutron in the nucleus of an element of an atom is its mass number. Idamni proton fi neutron atomi nucleus keessa jiru maal jama mass number jama. Idamni proton fi neutron nucleus keessa jiru mass number jama. The mass number in the atomic number of an element X are often written with symbol. Amma X jenne elementi tokko afudhannu yeroo kana atomic numbering Z dha, mass numbering ammoo A dha jechuudha. Kana symboliidhaan ibsitaa jechuudha. Activity 1.9 based on your previous knowledge, write the similarity and the difference between the pair of atomic notation in the present your response to the whole class. Amma beekumsa amma as duratti arganne kana irra dhaabbachuudhaan garaagarummaa fi wal fakkeenyi gidduu atomota lama argamu kana laallee kilaasiidhaaf response goonaa jechuudha. Amma kana jechuun amma elementiin silveriitunii fi silveriin tun maal jennee atomonni elementiin tokko atomonni isa keessa jiru hundinuu atomic number wal fakkaataa qaba jennee yookaan ammoo protonii fi atomic number wal qixa waan ta'eef amma silverii kana atomic number isaa 14 protonin isaa 14 wal qixa waan ta'eef garuu mass number isaa maal ta'uu danda'a garagara ta'uu danda'a jechuudha. Mass number isaa garagara. Akkasumas kaarbonii fi nitrogenii mass number isaanii wal fakkaata. Garuu immoo elementiin tokko atomic number isaa elementoota biraa hundarraa'u garagaraa inni jechuudha. Amma kaarboniin 6 nitrogenii 7 jechuudha. Atomic number elementii tokko elementii biraatii wajjin wal fakkaatu. Kanaaf jennee jechuudha. Akkasumatti biroomii hanallee yeroo laallu 79 takka isaan lachuu elementii wal fakkaataadha. Atomic number isaanii wal fakkaata, mass number isaanii immoo garagaraa jechuudha. Amma elementiin firii ta'e argamu tokko protein numberii fi elektiroonii wal qixa. Ammasitti waan jiru biroomiin -1 qaba. Asirraa -1 qaba. Yeroo kana proteiniin meeqa 35 elektirooniin takka -1 jechuun elektiroonii takka geeyin godhe jechuudha 36. Mass number isaa 79 mass number isaa wal fakkaataadha jechuudha. Atomic number isaa isaan lachuu garagaraa. Amma immoo protein isaanii illee garagaraa, elektirooniin isaanii garuu wal qixa jechuudha. Atomic mass in the
isotope. All atoms of an element are identical in atomic number but not in mass number. Atomiin hundinuu akkuma reeffannetti naayitiroojiinii fudhannee naayitiroojiiniin kun atoomota miliyoonaan lakkaa'aman xixiqqoo irraa ijaarama. Miliyoonaan lakkaa'aman xixiqqoo irraa ijaarama. Isaan kun hundinuu atomic number wal fakkaataa qaban garuu immoo mass numberiin isaanii garagara. Akkuma asirra ilaalletti amma inni kun elementii wal fakkaataa atomic numberiin isaanii wal fakkaataa garuu maasiin isaanii garagara jechuudha. Akkuma kanatti maasiin isaanii garagara jechuudha. Atomic mass in the isotope. Atom of an element are identical in atomic number but not in mass number. Atomiin hundinuu atomiin elementii tokko atomiin isaa hundinuu mass number wal fakkaataa qaba garuu immoo atomic number wal fakkaataa qaba garuu immoo mass number garagara qaba jechuudha. Isotope of an element are that atom that have different number of neutron in the different mass number. Isotope jechuun elementiin tokko atomii number neutron numberii garagara haa qabu mass numberii garagara haa qabu jechuudha. Isotope jechuun mass numberii fi neutroniin isaa garagara ta'u jechuudha. For example, all carbon atoms have 6 protein in the nucleus. Nucleus keessaa percentii protein numberii meeqa qaba? 6 qaba jechuudha. But only 98.89% of naturally occurring carbon atoms have 6 neutron in the nucleus. Mass number is 12. Amma protonii meeqa qaba? Carboniin naturally protonii 6 qaba jechuudha. Protonii yookaan atomic number 6 qaba. Kana jechuun immoo percentii 98.89 mass numberiin isaanii meeqa? 12. Atomic number 6 qabu mass numberii 12 qabu percentii 9.98.89. Kana jechuun amma kaarboonii jira. Kaarboonii kun kaarboonota miliyoonaan lakkaa'aman irraa maal ta'a? Meeqaap ta'a. Isaan kana keessaa kaarbooniin atomic numberiin meeqa? 6. Garuu immoo isaan kana keessaa percentii 98.89 maasiin isaanii 12 jechuudha. Maasiin isaanii 12. Percentii nanganni. A small percent 1.11% have 7 neutron in the nucleus. Atomic number mass number is 30. Isaan kana keessaa immoo percentii takka tuqaa 10 takka kataan 7 qaban neutronii 9 qaban 7 qaban. Yeroo kana mass numberiin isaanii meeqa ta'a? Atomic mass numberiin isaanii 13 ta'a jechuudha. Keessaa percentiin takka tuqaa 10 takka neutronii mass numberii 13 jechuudha mass numberiin isaanii. Even fewer less than 0.1% have 8 meeqa qabanii? Neutronii 8 qaban jechuudha. Percentii duwwaa tuqaa duwwaa takka gad meeqa qaban? 8 qaban. Yeroo kana atomic mass numberiin isaanii 14 jechuudha. Amma kana jechuun kaarbooniin 6 neutronii qaba. Yeroo kana yeroonii fi neutronii 6 qabu atomic number equals to mass number equals to atomic number plus neutron. Yeroonii fi neutroniin 6 ta'ee atomic numberiin 6 ta'e meeqa ta'a? 12 ta'a jechuudha. Atomic numberiin 12 ta'a. Percentii meeqa? Percentii 9.89. Atomota miliyoonaan lakkaa'aman san keessaa percentiin hanganni 12 qaba jechuudha. Percentii takka tuqaa 10 takka immoo neutronii meeqa qaban? 7 qaban. Asitti neutronii 7 atomic numberiin yookaan protoniidha. Protonii fi atomic numberii wal qixa waan ta'eef 7 meeqa qaba? Inni kun 6 iddoo 6 fi 7 13. Atomic numberiin 13 keessa tokko percentii hangana ta'e isaan keessaa. Ammoo percentii duwwaa tuqaa duwwaa takka gad warri ta'e neutronii 8 qaban. 8 iddoo 6 14. Yeroo kana hence carbon has 3 natural occurring isotope meeqan argaman? 12 ni jira, 13 ni jira, 14 ni jira jechuudha.
The most elements found in nature are mix of isotope. Irra caalaan elementoota uumamaan mix isotopii qaban jechuudha isa keessa kanatti. The average mass for atom in an element is called atomic mass of the element and can be obtained as average over relative mass of the isotope of each element. Amma average mass idani fudhannaa jechuudha. Average massiin atomii elementii tokko maal jennee yaamna? Atomic mass elementii dha jechuudha. Akkasumas kana yeroo fudhannu amma isaan kun mass numberiin isaanii garagara. Mass numberii isaanii kan immoo akkami fudhanna? Average mass idhaan fudhannaa jechuudha. Average mass kana immoo fudhachuudhaaf akkamitti fudhanna? Calculate goone. Yeroo calculate goonu weight isaanii by observed fractional abundance kan irra guddaa ta'e jechuudha. If an element consists of an isotope of relative mass A1 up to AN jechuudha. Kana jechuun hanga miliyoonatti deemuu danda'a jechuudha. Isotopiin isaanii mass numberiin isaa niwuuroon isaa garagara ta'e elementii dila kana qabu jiraachuu danda'a. Fractional abundance %1, %2, %3 up to N. Average relative atomic masses A element atomic mass equals to atomic mass 1 %1 fractional yookaan plus atomic mass 2 fractional hanga atomic mass n percent n itti deemaa jechuudha. Example 1.2 there are two natural occurring isotopes of silver. Uumamaan silveriin isotopii lama ka qabu jiraachuu uumamaan isotopii lama jechuudha silveridha. Isotopii waaniin 107 silverii kana jechuun 106.9 jechuudha. AMU atomic mass unity account for % 51.84% of total abundance isaati mahun percentii. Inda isotopiin silverii duwwaa 109 silveriin ammoo atomic mass unity isaa 8.9 duwwaa 4.7 jechuudha. Account for the remaining percentii meeqa 48.16 yoo ta'e calculate godhi jaa atomic mass silverii calculate godhi. Atomic mass calculate godhuudhaaf silveriin 107 qabu atomic massiin isaadha. A1 is equals to maal jettaan 106.9 silveriin ammoo 109 qabu atomic mass 2 is equals to 8.9 akkasumas keessa kanaadha percentii meeqa 50 takka tuqaa 84%. Keessa 2 kanaatis keessa 2tis 48.16%. Yeroo kana atomic mass calculate gootaa jechuudha. Atomic massiin walqixanii ta'a mass 1 times %1 plus mass 2 times %2. A1 isa kana A2 isa kana %1 isa kana %2 isa kana amma isaanuma kana galchuudha jechuudha formula kanatti. Atomic mass is equals to A1 kana 6.9 baay'isu %1 kana amma percent jechuun over 100 takka jechuudha. Yeroo kana meeqa deema duuba deebi'a maal ta'a baay'isu 2.5 takka 8 4 plus zetan A2 amma A2 meeqa
duwwaa 8.9 baay'isuu jettaan. Parsantiin jechuun jalaan 100 jechuudha. 400 jechuudha yeroo kana. duwwaa 4.8 amma yeroon fi isa kana waliin baay'isnu meeqa ta'a? 55.4 ida'uu isa kana immoo yeroon fi waliin baay'isnu meeqa dhufa? 52.4 dhufa jechuudha. Yeroon fi immoo isaan kana lamaan walitti daballu meeqa dhufa? 7.89 jechuudha. Amma kana dhufa jechuudha atomic massiin. Kana jechuun isa kanaaf fudhatamaa jechuudha. Amma elementiin tokko isotoopiin isaanii garagara. Yeroo kana isa kan fudhatta. Atomic mass isaa kan fudhatta. Waan jiru daleenya isa kana akka qabu fudhannaa jechuudha. Inni kun kami isa kana fudhannaa jechuudha. Exercise 1.3 How many proton and neutron are in nucleus of each the following atom? Atomi armaan gadii kana keessa proton fi neutron hangam takkaa jira? Amma aluminium proton isaadha. Proton fi atomic mass wal qixeenne yeroo kana proton isa kana jechuudha. Neutron immoo harkachuudhaaf atomic mass is equals to proton or neutron harkachuudhaaf atom mass number equals to atomic number plus neutron. Yeroo kana atomic mass meeqa? 13 plus neutron mass number 27. Yeroo kana 13 gamana dabarsinaa 27 irreessoo 13 is equals to neutron. Yeroo kana neutron meeqa ta'a yeroo irraa ifnu 14. Keessa kana neutron 14 jechuudha. Keessa B irra jiru neutron 16 keessa kanaas 16 keessa kanaatis 28 neutron immoo harkachuudhaaf isa kana kanarraa eeguufna meeqa ta'a 32 irreessoo 16 neutron 64 irreessoo 34 kanallee akkasumatti irraa hir'isnee hirkannaa cuurrumaa hir'isnee jechuudha neutron. Okay, element X is toxic to humans in higher concentration but essential to life at low concentration. Element X jedhamu tokko summaa'aadha namaaf yoonii fi concentration isaadhaa dabala jechuudha. Garuu yoonii fi xiqqaate barbaachisaadha jechuudha. It has 4 naturally occurring isotopes that contain proton 24 proton. Elementi san X fudhu meeqa qaba? 24 qaba protonii. Inni kun yoonii fi ol ka'ee summaa'aadha namaaf. Yoo xiqqaate immoo barbaachisaadha. Inni kun maal qaba? Isotopii 4 qaba. X1, X2, X3, X4. Isotopii 4 qaba jechuudha. Identify element X in the give the atomic symbol for the isotope with 26, 28, 29, 30 neutron. Amma yeroo kana inni kun neutroniin isaadha. Neutroniin meeqanne 24 jenne. Isaan hunda elementii kamiyyuu neutroniin wal fakkaataa waan ta'eef 24 jechuudha. Yeroo kana isotopiin isaanii meeqa? Neutron jechuudha. Neutronii meeqa? 26, 28, 29, 30. Kana jechuun neutronidha jechuudha. Ammoo maasii isaanii mass number isaanii barbaadan mass number jechuun protonii doo neutron jechuudha. Yeroo kana
Niwutiroonii kana pirootoonii kana irratti daana. Inni kun meeqa ta'a? 26 fi 24 50 A1 isa kana 52 A2 isa kana 29 fi 24 53 A3 haya isa 30 54 A4 isa kana atomic mass isa kana. Amma elementiin mass atomic number isa 24 ta'e gabatee periodic keessa jira. Inni kryptonidha. Kirootiiniimidha. Kirootiiniimii 24 kirootiiniimii 1 24 50 isotope kirootiiniimii 2 52 24 kirootiiniimii 3 53 kirootiiniimii 4 54 jechuudha. Isa kana jechuudha. Simboliin isaadha. Question number 3. Naturally occurring boron consists of two isotopes. Boroniin uumamaan isotopii lama qaba jechuudha. Boron 1 10 isotope, boron 2 12 isotope, 11 isotope. With the isotope mass isotopiin isaanii 10.013 mu atomic mass unit in the 11.009 atomic mass unit respectively tartiiba isaaniitiin jechuudha. The observed atomic mass of boron is 10.811 atomic mass unit. Boron atomic mass isaanii isa kana jechuudha. Calculate the abundance of each isotope. Abundance isaaniidhaan maal goona? Calculate goona jechuudha. Abundance dhaan argamu kamiin calculate goona jechuudha. Inni kun equation 3 abundance kan argamu eenyuun hunjee boroomiin 1 10 isotope yoo ta'e boroomiin 2 ammoo 12 isotope atomic mass mass number isaanii kanii fi boron 1 dha. Kudhan tuqaa duwwaa takka 3 kanii fi 2 dha ammoo mass number isaa kudhan takka tuqaa duwwaa 9 atomic number isaanii walii gala kudhan tuqaa duwwaa 80 takka yoo ta'u, amma abundance hatee eenyu asirratti waan nurraa hanqate percentage dha jechuudha. Percentage kana immoo hojjennee baafna. Formulaan nuti fayyadamnu mass number isa kana fayyadamna jechuudha. Mass of average isaa dhaaqatti barbaannu jechuudha. Inni kun mass ol qixanii ta'a. Mass 1 percentage 1 plus mass 2 percentage 2 enne barbaanna jechuudha. Amma yeroo kana mass walii galaa ni qabna. Mass isa tokkoffaa ni qabna. Percentage isaanii barbaanna. Mass isa lammadaa ni qabna. Percentage lammadaa ni barbaanna. Percentage dhaan eenyutu abundance katee adda baafna jechuudha. Amma yeroo kana inni kun mass walii galaa meeqa? Kudhan tuqaa duwwaa 8 takka wal qixanii ta'a. Maasiin isa tokkoffaa 10 tuqaa duwwaa takka 3 baay'isuu percentage 1 plus maasiin lammaffaa 10 takka tuqaa duwwaa 9 baay'isuu percentage 2 jechuudha. Amma yeroo kana percentage barbaaduudhaaf percentage takkaffaa fi percentage lammaffaa walitti yoo daballe 100% wajjin wal qixaa jechuudha. Amma yeroo kana percentage takkaffaa dura barbaaduudhaaf 100% wal qixanii ta'a. 100% kunachi dabraa hir'isuu percentage 2. Amma isa kana formulaa kanan naqannaa jechuudha. Maasii waliigalaa 10 tuqaa 8 takka wal qixanii ta'a. 10 tuqaa
duwwaa takka sadii baay'isuu persentii waanii wal qixanii ta'a isa kanaa jechuudha. Kutaa persentii waanii galchinaa 100% minus persentii 2 plus 10 takka tuqaa duwwaa 9 baay'isuu persentii 2. Amma yeroo kana inni baay'ifnaanii 10 tuqaa 8 takka wal qixanii ta'a. Inni kun yeroo ni fi dhibbaan baay'ifne achi dabraa jechuun yeroo kana 1000 takka tuqaa 3% ta'a. Maayinasa kun isaan lachuun baay'isaa duwwaa tuqaa duwwaa takka 3% 2 plus 10 takka tuqaa duwwaa 9% 2. Amma yeroo ni fi isaa kana lamaa walirraa qannasnu inni kun irra guddaadha. Lakkoofsi kun maal ta'a? Pozitiiva ta'a jechuudha. 10 tuqaa 8 takka wal qixanii ta'a. 1000 takka tuqaa 3% plus duwwaa tuqaa 996% 2 ta'a jechuudha. Amma asittis persentii tuun dhibba qaba. 100% jechuudha. Asittillee persentii jira, asittillee persentii jira. Jalatti 100% jechuun 100 jechuudha. Amma yeroo kana keessaa lachuutu gizeenii fi fudhannu 100 fudhannaa. 10 tuqaa 8 takka wal qixanii ta'a. 1000 takka tuqaa 3 plus duwwaa tuqaa 996% 2 jechuudha. As jalaa 100 qabnaa jechuudha. Yeroo kana cross baay'ifnaa. Yeroo ni fi dhibbaan isa kana baay'ifne meeqa ta'a? 1080 takka wal qixanii ta'a. 1000 takka tuqaa 3 wal qixanii ta'a. Duwwaa tuqaa 996% 2 ta'a jechuudha. Isa kana yeroo gamana dabarsine duwwaa tuqaa 1080 takka 1080 takka wal qixanii ta'a. Maayinasa kun gamana dabara 1000 takka tuqaa 3 wal qixanii ta'a. Duwwaa tuqaa 996% 2 jechuudha. Yeroo ni fi isaan kana lamaa walirraa qannasnu meeqa nu dhufa? Isa kana lamaan yeroo ni fi walirraa qannasne meeqa ta'a? 79 tuqaa 8 ta'a jechuudha. Kun wal qixanii ta'a. Duwwaa tuqaa 996% 2 dha jechuudha. Amma yeroo kana over duwwaa tuqaa 996 jalaan duwwaa tuqaa 996 isa kana lamaa yeroo ni fi waliif irru meeqa ta'a? 80 tuqaa takka 2 ta'a jechuudha. Eenyu? P2. Amma P2 harkannee jira. P1 harkachuuf isa kanatti deebinaa jechuudha. Isa kana galchina. Isa kanatti jechuudha. P1 wal qixanii ta'a 100% minus P2. Amma 80 tuqaa takka 2 jechuun persentiidhaan jechuudha. Yeroo kana asitti maayinasa P2 meeqa harkannee 80 tuqaa takka 2 persentii yeroo ni firaarrifne meeqa ta'a? P1 wal qixanii ta'a 19 tuqaa 8 ta'a jechuudha. P1 dha. Persentii 2 dha jechuudha. Persentii 2 dha inni abbaandansii ta'e as keessaa meeqa? Persentii 80 tuqaa takka 2 persentii waan qabuuf isa kana jechuudha abbaandansiin. Question number 4. The two naturally occurring isotopes of lithium. Lithium 6 and the lithium 7. Uumamaan isotopii lama qabaachuu lithium lithium 6 fi lithium 7 have mass of 6.01512 atomic mass unit in the 7.01600 atomic mass unit respectively. tartiibaan maasiin isaaniidha kana jechuudha. Atomic mass unit isaanii yeroo kana which of these two occurring in great abundance inni guddaa ta'ee argamu kamii jechuudha. Inni guddaa ta'ee argamu isaan lamaan kana keessaa kamii jechuudha.
greater abundance yakhatee barbaannaa jechuudha as keessaa. Question number 4 irratti lithium isa kana keessa abundant yakhatee argamu kamee jechuun abundance isa guddaa ta'e argamu isa kamee yeroo kana percentiidhaan isa guddaa ta'e baafna. Lithium waanii ka isotopin isaa 6 dha. Mass number isaa maasin isaadha 6.2 takka 5 takka 2 jechuudha. Yeroo kana inni lammaffaa immoo lithiumin ka isotopin isaa 7 maasin isaadha 7.2 takka 6.2 dha jechuudha. Isa kana percentiidhaan baasuudhaaf maasii waliigalaa walqixanii ta'a. Mass 1 times percent 1 plus mass 2 times percent 2. Yeroo kana isanii fi mass numberii waliigalaa isarraa arganna. Gabatee periodic irraa maasii waliigalaa walqixanii ta'a. 6.9 jechuudha. Isa kana gabatee periodic irraa arganna. Yeroo kana warra qabnu kana formula galchina jechuudha. Mass numberii waliigalaa 6.9 walqixanii ta'a. Maasiin isa lithiumii takkaffaa 6.2 takka 5 takka 2 times P1 percent 1 plus maasii lammaffaa 7.2 takka 6.2 times percent 2 dha jechuudha. Amma yeroo kana percentii 1 plus percent 2 walqixanii ta'a meeqa 100% dha jechuudha. Amma percentii isaan kana keessaa hafeenee jalqaba barbaanna. Percentii 1f barbaaduudhaaf 100% isa kana yeroo gamas dabarsinee minus percent 2 bootaa percentii 1 dha isa kana galchina jechuudha. 6.9 walqixanii ta'a 6.01512 times bootaa percentii 1 isa kana galchina 100% minus percent 2 plus 7.01600 times percent 2 dha jechuudha. Amma yeroo kana isa kana akka jirutti waliin baay'ifna. Yeroo kana isa dhagaa tuqaan tun gamana siqaa meeqa ta'a 600 takka tuqaa 5 takka 2 jechuudha. Percentii minus 6.01512 percent 2 plus 7.01600 percent 2 ta'a jechuudha. 6.94. Amma yeroo kana isa kana lamaan yeroo ni fuulduraa qannasnu meeqa ta'a 6.94 equals to 600 takka tuqaa 50 takka 2% inni yeroo irraa qannasnu plus 1.0088 P2 ta'a jechuudha. Yeroo kana asiin percentii jira asiinis percentii jechuun over 100 jechuudha. 6.94 equals to 601 500 takka 2 plus takka tuqaa 2.88% jalaan immoo 100 qabna jechuudha. Percentii jechuun over 100. Yeroo kana cross yeroo baay'ifnu 694 walqixanii ta'a. 600 takka tuqaa 512 is equals to 1.0088% dha jechuudha. Inni kun gamana dabraa 694 irrisu 600 takka tuqaa 512 walqixanii ta'a. 1.0088% isa kana yeroo ni fi walirraa hirrifnu meeqa nu dhufa 92 tuqaa 488 walqixanii ta'a. 00 dha jechuudha. 0 dha. Walqixanii ta'a takka tuqaa 2.88% yeroo kana over 1.0088 over 1 tuqaa 2.88 kana waliin dhaamsina. Isa kana yeroo ni waliif hirru 92 tuqaa 4 walqixanii ta'a P2 dha jechuudha. P2 walqixanii ta'a 92 tuqaa 4% dha jechuudha. P2 arganne. P1 barbaaduuf boodaa P2 kana galchina. P1 walqixanii ta'a 100% hir'isuu P2. P2 keenya 92 tuqaa 4%. Yeroo kana meeqa ta'a? P1 walqixanii ta'a 7 tuqaa 6% ta'a jechuudha.
amma yeroo kana abbaandansii isa guddaa argamu meeqa 92 abbaandansiin isa A1 dha jechuudha. Isa liitiyeemii kanaatu abbaandansiidha jechuudha.